namni kenna yookaan immoo uummanni kuni hawaasni kuni mana qoricha aadaatii fi mana sihirii akkamitti addaan baasee beekee itti fayyadamuu danda'a. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota daawwattoota Zaad podcast hundi keessaniyyuu iddoo isin jirtanitti nageenya Rabbii isin bira haa qubatu isin jedha. Maashaallah miidiyaa Zaad podcast hordofaa jiraachuu keessan akkasuma immoo subscribe godhaa jiraachuu keessan share walii godhaa jiraachuu keessan ragaa bahaa jirtanii yeroo gabaabaa keessatti 40 seennee jirra. Hundi keessaniyyuu kana caalaa akka deemuuf YouTube Zaad podcast guddatee miidiyaa guddaa biyya kana akka ta'u sadarkaa biyyoolessaatti dorgomaa ta'ee akka mul'atuuf hundi keessaniyyuu share like gochuudhaan sagantaa kana nama hunda biraan gahaadha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti ustaaza keenyaa waliin as stuudiyootti deebinee sagantaa itti aanu waa'ee sihirii ilaalchisee wantoota nu hafan gaaffiiwwan barbaachisaa ta'an kan hawaasa keessatti ka'anii furmaata barbaadan hedduu kaasnee ustaaza keenyaa waliin itti deemuuf deemaa jirra. Namoota afaan kana beekan kamiifiyyuu akka waliin geettan abdii isinirraa qaba. Galatoomaa ulfaadhaa ammas subscribe share like gochuu akka irraanfanne ustaaza keenyaa waliin sagantaa itti fufna. Zaad podcast. Zaad. Qabxii sihirii jedhu kaasnee wantoota sihirii wal qabatu maalummaa sihirii akkasuma immoo seenaawwan sihirii akkaataa dhufiinsa gara addunyaa kanaatti qoqqoodamiinsa isaa waan adda isa godhuu fi garaagarummaa inni dhibeewwan biraatiin qabu waan baay'ee keessa deemnee ilaallee jirra. Amma immoo qabxiin itti aanu kan isinii kaasuu barbaade dhiibbaan sihiriin namarraan gahuu danda'u dhiibbaan addaa yoo jiraate maa'in hin jira dhiibbaan sihiriin namarraan gahuu danda'u maa'in. Bismillahir Rahmanir Rahim. Akkuma beekamu لا يجري في هذا الكون إلا ما أراده الله. الدنيا ربي كان بوتو كيسة وأنني خلق كيسة وأنني في تحت قدره وتحت قدرته وتحت قهره وتحت مشيئته. كل تق جلنبه هندسا تؤنو في دندت في كندس إسات ألا وأني الدنيا كان كيسة سجوا جرو. كالتي ده تسحري ربي سورة بقرة كيسد بسجرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يديق السكي ربي وما هم ورف الفلد لكم تكاور يهودا تكاور جني بضارين به من أحد إلا بإذن الله يا ربي هيا بملئ فالفلكنان ديباتو كنا مرة نقوه هندندان الإذن الكوني الإذن القدري الكوني كده كناف واني ربي هنفدين وانت ربي نتاتي جئه مرتسين تكنتم أكو حديث القدس كيستي رسول ربي الرحمن صلى الله عليه وسلم ولو اجتمع الإنس والجن جني في إنس الدنيا رجلكم قوتهم سمينة ديبا ميدا سران جينجا جلاني كوالغهن تأي والرب سرتي كتب مالي نمني ديباتو كسرانغا هنجرو جري آمنا به كناف يو ربي نمو أكو بديبين نمني غرين فكينيا ولين إدو أجاهو توكو سينتا كفولي نساء تراهو توكو سينتا سيك أبي أنا ديد يوكين أنا أبي أتبير أنا غان دبرت سمي وهي كيسا ولين ديمني تكا سيرت ديبا فيدي أنا مو نجان كيسبا وانتي كن سمي تأف درك أمس نهندك أبو يا ربي مرتسي أنا في سيرت تأمل يو كانوا لمينو نجا كيسبا سحري اللي نمت قدامه في نمر عن حفو جداني أمنهم دور منو ما تنت ساتو تقول تقفى إلى الجنام اللي بكرة سري فتوك أبو أني وأنا كجني سحري جدا كانت تنأمنوا جدا أنا من جري تلين أمنوا جدا التنأمنوني نبانو بكلمة تكون تكو ونمان سحري جدام جني جدامو أعوذ بالله نجرو وأنجرو متنواتو كان هاسا يتانان فقد كفر جدام تجرو لأنه كذب الله ورسوله ربي فينا بمحمد كجبسيسي ربي قرآنك يست جنين جراتشو أومو مخلوق أو ممتوت ساتا أمر كنيس سحري اللين وانتوت ربين الدنيا كان قرماتو في دي تأو مركنيس سحرين جراتشو نمني أنا سحرتين أمنوا جنتين أمنوا إنجرتي ساريتون أمنوا جئ
kan jala sararee balleessu ta'e nama keenya keessa nama hedduu argaa oolla nama akkas jedhu. Nama kanatti iyyuu nama nu jedha. Imaana akka isaatti imaana jabeessu irraa yaamin. Asitti imaana keessaa bahee faallaa yoo bifa kanaan ka ilaalu ta'e hin kafara. Yoo ammoo nama jinni sihrii jedhan kana hin sodaadhu. Yoo ka jedhu taate sun imaana irraa waan rabbi murteesse malee humaanan tuqan jedhee tawakkula rabbi irratti qabuun jecha san jedha waan ta'eef. Ammoo gara dararaa sihriitiin rabbiin akkuma dhibeen rakkoon adda addaa musiibaan adda addaa nama mudachuu danda'u sihriileen gosuma san keessaa tokko. Akka waan sihriin dhibee addunyaa keessaa dhibee namarraan hafne yoo nama godhan kallattimaan nama dhaha yoo nama qabe nama balleessa jedhanii ilaalcha guddaa san kenneef hedduu namaa sihrii yoo ofitti hawwatumti isaa tufma sihrii ofitti dararu jiru. Kun dogoggora. Sihriin gaafa rabbiin siifi dhibeessa walitti dhiise jidduu keetii fi jidduu dhibeessaniitii rabbi bahe sirra gahuun isaan oolu. Hagamsi miidhaa hagamsi irra turaan sun immoo murtii fi fedhii rabbi jala. San keessaa sihriin wantoota gurguddaa waan akka mootummaa diiguu ni dandeessi. Mootummaa diiguu. Mootummaa guddicha dawlaa biyya diiguu danda'a sihriin yoo rabbi murteesse. Li'annahu sababa kanaaf biyyoonni guddatan akka Faransaa biyyoonni akka Jarman, Xaaliyaan namni falfala dalagee kan qabamu yoo ta'e kan argamu yoo argame hawaasa keessatti ni fannifama haga ammaatti. Tarkaanfiin murtii isaa ajjechaadha. Akkuma qaama mootummaatti iyyuu. Akkuma qaama mootummaatti murtaa'ee biyya Faransaa, Xaaliyaanii fi akkasuma Jarman keessatti biyyoota hedduun addunyaa keessaa dhorkaadha. Kitaabban waa'ee falfalaa dubbatullee barreessuu fi maxxansuu fi yookiin gurguruun maktabaa yookiin kitaabaa mana kitaabban addunyaa keessatti dhorkaadha. Biyyoota hayyamanii seensanii jiru biyyoonni muraasni. Fakkeenya kitaabban falfala barsiisan. Jaziiraa Arabaa guutuu keessatti dhorkaadha. Garuu naannoo Masri, Ijiptii fi biyyoota Arabaa keessaa naannoo tokko tokkotti waan akka Suudaanii dho'isaan kan gurguramu jira. Garuu mana kitaabaa banamee akkasitti hayyama mootummaatiin kitaabban waa'ee falfalaa barsiisan haa gurguramu jedhamee hayyamni kennameef Jaziiraa Arabaa keessa jiru jechuun ni danda'ama. Sababa kana sihiriin dhiibbaa haga sadarkaa mootummaa tokko diigee barbadeessuu, oorruu gubuu, oorruu guddootan sihirii itti godhama. Midhaanumaa waliin. Gubuu nama kana gara bineensaa uumamatti osoo hin taane fakkeessutti bineensatti jijjiiruu kumareef dubbannee dabarsine jechuudha. Dhiibbaa jiruu namarratti hawaasummaa irratti sihirii gosatti godhamu jira. Gosa guutuu. Gosti tokko kan waliin galle. Gosa jidduu biyyaaf biyya jidduu. Ama biyyoota adda addaa waan akka saree gurraattii adurree gurraattii waan akka dhaddee baay'inaan jira kana fayyadaman. Hoteela gurguddaa fooqii gurguddaa keessaa kabaasantu jira. Harree gurraacha fa'a. Fooqii sadarkaa 7-8 keessaa. Harree kana baasan. Sihirii itti godhameti. Wantoota akkanaa kun saharaan waan biyya bakteessu biyya fokkisu. Hawaasni akka waliin galle biyyi kun akka wal hin dhageenye godhamu sihiriin bifa sanillee godhamuu ni danda'a. Kan ulamaan islaamaa lafa kaa'anii jiran. Kan biratti akka dhuunfaatitti sihiriin gosa wanti inni godhamuuf gara gosa 85 lakkaa'an ulamaan. Dhiibbaa sihiriin namarraan gahu. Gara 85 ol lakkaa'an. San keessaa sihiral humuultu jira. Sihirii humuul. Kan si dadhabsiisu, waa cimbitu, waa jibbitu, hojii jibbitaa, barumsa jibbitaa, nama walii galuu jibbitaa. Ufumaayyuuf jibbitaa. Uf gattee shuruuda dhihni mataan kee kun faca'ee yaadni kee walitti hin qabamu mallattoo waan akkasiisan bifa kanaan godhuu danda'u. Sihiral axfii wasarfii akkuma reef dubbannee dabarsine sihirii nama walii garagalchuu nama walirraa garagalchuu qabxii mareef dubbannee dabarsine dhiibbaawwan gurguddaa haga biyya diigurraa haga nama dhuunfaa hojii keessaa galchuutti haga nama jibbisiisutti sihiral rabx fakkeenya sihiral rabx jira. Ka jaartii miila isii lamaa walii hidha wayita jaarsii wajjin ciisuuf ka'u. Miilli lamaan isii sibiilaan osoo sibiila hadiidaatiin adda baafnaan baasuu hin dandeenye abaddan fedhii isiitiin ala. Isiillee quban qabdu miilli isii lamaa walii hidhamu. Kun sihiral rabxi jedhanii. Sihiral junuuntu jira. Sihirii maraatumaa kan namaatti maraachan. Ka jinnichi sun dhufee dawaa fuudhee mataa namaa kana keessaa seelii wahii fayyadama. Seelii ittiin nama maraachan. Bakka san taa'ee namtichi mataa gadi dhiisu.
Kanaafuu kana qabxii kanaa keessa deemnee dubbanne dhiibbaawwan gurguddaa hedduu namarraan gaha sun ba'da idhnillah. Ba'da idhnillah. Yoo Rabbi hayyame qofa. Qabxii reef kaaftan keessatti sababa sihiriitiin yookaan ammoo namni sihirii dalagu biyyoota gurguddan keessatti illee ajjeechaan murtii isaanii akka ta'e murtii isaanii ajjeesuudhaan akka ta'e kaastanii turtanii wanni sodaatamee ajjeefama gaheef murtii biyyattii keessa ooleef maaliif? Dawlaa garagalchaaf immoo dhimma biraa achi keessa jirutu jira. Takka seenaa keessatti yoo Fir'aawna ta'e malee warri falfala hojjetu. Mootummaa garagalchee fonqolchee mootummaa ta'ee biyya bulchee jiru seenaa keessa hin jiru. Rabbiin dhooga. Akka sadarkaa biyya miidhootitti. Fir'aawna iyyuu boodarra waan inni kufeen falfalatu jalaa kufe. Falfala jalaa kufee. Falfalli jalaa kufnaan Fir'aawna aangoon isaa gaafsanirraa diigame. Garuu seenaa keessatti achi as waan agarre seenaa keessatti nama sihiriidhaan mootummaa ta'ee aangoo gurguddaa silaa akka khawaariqul aadaa waan aadatti namni hin beekne namni hin dandeenye fiduu danda'uu isaaniitiin silaa yeroo ammaatti silaa namni aangoo harkaa qabu ka biyya bulchu jara garuu rabbii waan kana haddiitti godhe sadarkaa akka biyya waliigalaatitti dhiibbaa irra geessu rabbiin dhoorge. Kanaafuu jarri warra sodama nu keessa nama jallisuu iccitii baasuu fa'a. Akka namni of wallaalee iccitii kennu gochuu yookiin immoo mootummaa jidduutti warrootuma warri wal jaalatu jidduutti dhiibbaa fidanii akka jara waliin galle ta'u arkaanuma aangoo diiguuf sodaa ofirratti qaban malee waan addaa irratti eegalee miti. Garuu asitti kana keessatti warri mootummaa gariin kafalfala fayyadamuu ni jiran dhoksaadhaan. Qaamni mootummaa moo mootummaan? Qaama mootummaa jalaa ta'e ka gubbaa ta'e addunyaa keessaa warroonni falfala fayyadaman. Falfala birattis warra raayiduu fayyadaman ni jiru. Fakkeenya aangoo kiyyatti maaltu dhufaa jira? Bara kana biyya kanatti maaltu dhufaa waggaa dhufu? Filannoo irratti ta'e adeemsa paartiiwwan adda addaa dhufu deemu irratti maaltu aangoo kiyya mudachuu deema dhee warra waaraagu. Mootummaan fayyadamu ni jira akka addunyaatti biyyoota adda addaa keessa. Garuu akkasitti illee laa yanfa'a. Waan tokko fayyadu yoo Rabbi murteessinaa inni kamuun caccaba. Dhiibbaa sihiriin namarraan gahu eegagana jennee qabxiin taanu namoota dhiibbaan akkana irra gahu mallattoowwan isarraa mul'achuu danda'an dhiibbaadhaan kanneen keessatti wayita namni kun dhiibbaan kun irra gahu hedu mallattoowwan yeroo baay'ee nama sihiriin itti godhame irraa mul'atu maa inni? Asirratti ulamaan Islaamaa jecha bareedaa lafa kaa'antu jira. Nama tokko budaan itti jira yookiin jinni itti jira yookiin hisdii itti jira jedhanii jala sararanii dhibee tokko fakkeenya qabatanii sihiri sijjira buda sijjira jedhanii jala sararuun hin danda'amu jedhan ulamaan. Li'annahu sababni dhibeen kamuu sababa biraa qabaachuu danda'a. Sababa sihiriiti yookiin falfala yookiin jinniin ala. Fakkeenyaaf mallattoolee budaa keessaa tokko mataan nama dhukkubuu jedhan yookiin sihiriin nama godhamu yeroo dheeraaf mataan deddeebi'es dhukkubu. Bogoo dhukkubbii mataa. Dhukkubbiin mataa Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi wa huwa min al-atibbaa al-kibaar ma'a annahu aalim. Aalima ta'u wajjii warra ogeeyyii fayyaa keessaa tokko sababa dhukkubbii mataa 22 lakkaa'a. Ogeeyyiin fayyaa waan kana mirkaneessan hedduu. Gosti bogoo sadiitti akka qoodamu bogoo xiqqaa giddu galeessaa fi bogoo guddaa jedhanii sadarkaa kaa'antu jira. Haga sadarkaa ifa arguu dadhabuu namni kun amma jinnii yookiin budaa yookiin sihirii qofarraan dhufu sababa miidhama mataarraa dhufuu danda'a. Dhibeen kun lama marad adawii wa marad nafsiyya dhibee saayikoo wal qabatuu fi dhibee qaamotaa wal qabatu. Dhibeen qaamaa gaaf garii bifa saayikoo fakkaatee dhufuu danda'a. Gaaf garii dhibeen saayikoo dhibee qaamaa fakkaatee dhufuu danda'a. Nama garii ka yeroo hedduu jinni si jira jedhanii itti qaraa'aa oolanii yookiin ruqyaa godhaa fi oolan ka garuu sababa hiddi mataa isaa miidhame. Dhiibbaa hiddi dhiiga mataa isaa dhiibamuu danda'a yookaan ijoollummaa waa mataa keessa rukutuun mala qabxii biraatiin wal qabachuu danda'a. Kanaaf ulamaa'ni fakkeenya hirribni nama diduu hirriba dadhabuu. Hirriba dadhabuun amma hormoonii qaamota keessaa jijjiiramuu dhiibbaa qaama keessaa dhufan ta'uu danda'a. Sihirii jettee yookiin falfala jettee jala sararuu hin dandeessu. Jaarsaaf jaartiin fakkeenyaa wal lolan. Mana keessaa waliin dhagaan nam tokko hin dhagahu. Sihirii jedhaa namni gadi lafumaa ka'e. Laa manni gariin ruqyaa miti kan inni barbaadu toobaa barbaachisa mana garii. Macsiyaalleen
yoo baay'attee manni maasiyaadhaan faalame seeri rabbii mana san keessa cabe akka namni afaan waliin fahamne waliin hubanne yaadaan waliin galle waliin ajajamne godha. Manni gariin ka gattaa'ee sirna jireenyaan beeyne mari'achuun beeyne kanamuu ofii isaatii lallabu kanamuu sagaleen kiyya haa dhagahamu anatu murteessuu qaba sagaleen kiyya dubbiin kiyya dhagahamuu qaba namuu yaada walirra tuulee wal cinquudhaan sababa namuu anatu dhagahamuu qabaan tarkaanfatuuf wal dhagahuu dhabuudhaan namni gariin ganda kana sihrii itti godhan jedha. Laa ganda san ruqyaa meetii ka barbaachisu gattaa'anii jireenya ofii tartiiba deebisu gama rabbii deebi'anii toobachuu marii mana keessa jiraachuu wal dhagahu akkanumaan lafaa ka'e namni maatii wal jala tare afaan wal dhabeef sihrii jedhanii murteessuun hin danda'amu. Kanaaf ulamaan islaamaa nama tokko jinni itti jira sihrii itti jira buda itti jira jedhanii jala sararanii dhibee kana jedhanii murteessuun ni ulfaata jedhan. Maal malee warra muuxannoo waan kanaa bara dheeraa qabutu jira. Muuxannoo waan kanaa hojii kanarra yeroo dheeraaf ture ijji isaa waan ijji uummata biroo namni biroo hin argine arga. Maaliif? Waan muuxannoo isaa qabuuf. San keessaa ulamaan gariin ka dubbatan namni tokko lafumaa ka'ee ibaadaa jibbu salaata dadhabuu qur'aana wayita dhagahu imimmaan irraa gajjiguu fakkeenyaaf amma nama budaa qabu mallattoo isaa yookiin sihrii yookiin jinnii qabu yeroo qur'aanni qara'amu yookiin guddinni rabbii dubbatamu subhaanallah azza wa jalla guddinni rabbii dubbatamu qomni isaan itti ulfaata imimmaan gad naquu hamoommachuu cinquu haasawa kan osoo dhaabanii jedhee hawwuu. Haasaa akkam nuyyuu haasuun kana yoo haasuun. Tarii tallee ta'uu danda'a. Garuu qur'aanni wayita qara'amu harka guddaa. Dadhabuu. Huma khayrii jedhame dhaga'uu jibbu. Sharri itti tola. Yoo muuziqaa dhageeffate keessaa buqannaa qaba. Yoo qur'aana rabbii dhageeffate malee kun tarii sababa gogiinsa onnee illee ta'uu danda'a. Garuu immoo yoo duraan ibaadarra ture namni kun nama ibaadaa rabbii jabeessu nama duraan islaamummaa bareechee qabatu ta'ee tasuma yoo jijjiirame wanni tasa jijjiiru kun mallattoo sihrii yookiin mallattoo budaa yookiin mallattoo jinnii ta'uu danda'a. Kana biratti maatiin sababa yoo gattaa'ee jaarsi gaafate waa wal himatan takka hin qabne. Ka garuu manni kun guutuun ibidda bulu. Ibiddatti bulu manni namuutu bobayaa bulaa ganama daaraallee argan jettee yoo gatteessisanii himatan sababnummaa sha'i yuzkar wanni sirnaa kan dubbii yarratti wal lolta jedhan tokko hin jiru. Garuu maatii waluma fixa. Argaa wal dadhaba. Yookiin manuma galuu jibba manuma saasan. Isin arguu dadhabama. Taluma tana na fuulduraa kaasaa yookiin isin namcama kanaan arguu hin danda'u. Mana na baasaa yookiin ansatu jalaa ba'a. Isin na jalaa haa ba'u yookiin na jalaa ba'a. Yoo ati gaafatu gatteessiftee homaan jiran kun nama mallattoo sihrii waan akka budaa ta'uu danda'a. Lammaffaa inni biraa shuruud mataan namaa kun waa qabatuu dadhabuu yaada tokko rabachuu dadhabuu waan tokko yoon xiinxallee sammuun isaa isa diduu waa tokko karoorsuu dadhabuu waa tokko qindeessuu dadhabuu waggoota dheeraatti agartuu dhama'eetuma deema uffata isaa xiyyeeffannaan kennu qulqullinaan kennu hirribaatti baay'inaan osoo rafee fa'a namarraa osoo baqadhee fa'a kophaa fa'a osoo jiraadhee fa'a yookiin isaa badee yookiin bakka qarib mana onaa namni jirre fa'a isaa rafu agarta of gataa ka uffanni isaa irraan bareenu hafuurri isaa ajaa'ibu mallattooleen kunniin mallattoolee waan akka sihrii waan akka budaa ta'uu danda'adhaan ulamaa'ni kana qabxii kana amma warra ogummaa isaatii fi beekumsa waan kanaa qabutu nama sanii wajji ol madaalchisee beekaa. Inni biraa sihriin namatti godhamuun jinniin tokko keessaa dubbatee yoo dhugaa dubbate jinnoonni hedduun nama keessa seenan hedduun isaanii waan kijibaniif. Akkam jinnii tokko keessaa jechuun? Jinniin tokko dhaabate fakkeenya nama biroo jinniin itti ka'ee keessa haasawa. Ebalu sihrii qaba ebalu budaa qaba jedhee himu. Waan nama biraa himu. Yoo dhugaa ta'e ilaalchisu mallattoolee kana kanaafuu carraan akkasitti illee himuun jira jechuudha. Intala takka tafuulli isii jijjiirame arga rasuulli rabbii mana ol seenanii intala tana jinnitu ijaan dhahe ruqyaa godhaaf jedha rasuulli. Kanaafuu mallattoon ni jira jechuudha warra muuxannoo waan sanii qabuuf. Hayyee kana keessatti mallattoowwan kunniin laalanii murteessuun hin danda'amu. Nama isii beeku malee jedhaa jirtan. Hayyee yeroo hedduu jireenya hawaasummaa keessatti namoonni sihrii haa ta'u, aynannaas haa ta'u fayyadamuudhaaf mana qoricha aadaa deemu. Namni keenya yookaan immoo uummanni kuni hawaasni kuni mana qoricha aadaatii fi mana sihrii akkamitti addaan baasee beekee itti fayyadamuu danda'a?
رقية جتشون جتشوتا قرآن الرا حديث الرا دعاء نبي محمد الرا ثبت رفته في دعاء ما فيك تيجوتو ولتي لما تكو قراتي اتتفودا رقية جتشون رقيان كونيمو ولا قبا ما تمتساتو أبان في دارك ورارتي تسينومتي قالوا علماء الإسلام شرطين كهاني نمني رقيا قول يوكين نما قرأوا شرطين درات قفا أكيدان أساسا نقاتو نما أكيدان سام بين شيطان قبرمو نما قبرمو إسلام ما يقبل من قبل بين كلمة تشلالي أفتا عربا يوكين مدورة أماما أفتي قفاف فوتي بكار جيتت نما دربون فوتي جند إبلو سنتو الروية نمن الدون وجدت فيجت فوتي جند سنت دربون دقون نما مكا أماما في مدورة أفتي قرآن بري فتيمان قرصامان أداج إيتا سهري دلا جوجل قوتو كان فوت قفا نمني رقيا نما قولوا أن يكون سليم المعتقد أكيد نساء كل وأن يكون من أهل الصلاح والاستقامة ورّا إبادة نساء الرابريد إبادة أبو نما حالي قارين الراحيم تق شرطي لما صدفان أن يكون رقيا أنتم مالتو بالقرآن والسنة والدعاء المأثور قرآن حديث رسول ربي دعاء الآن رفته ولمن قرين دعائين نبي محمد الران رفين تم أبان في جئل اللي جرات يو كيستو أفان عربي الروية يو أفان عربي اللي تأباتي أفان بروتين وان معنى نساب بيكم دعاء الرسول ربي الران رفته تمعنا نسيم بيكم نجرت تا ولمن قرين صحيح جدا ولمن قرين ضعيف جدا رسول صلى الله عليه وسلم نما جني بدا يوكين سهري يوكين سمي نساتوك يوكين قاجبو نسا إدته دعائتنا جداني في رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث كان علماء قرين صحيح جداني ولا علماء قرين ضعيف جداني وعلى كل حال فإذا مركم كف رسول ربي مال جدا عليه الصلاة والسلام دعاء ما أنا نسيب بكم ده قرأت علمتكم بكم أنا نسيب قرأت بسم الله الرحمن الرحيم شجة قرنية ملحة بحر قفطاء رسول ربي صلى الله عليه وسلم ثبت شجة قرنية ملحة بحر قفطاء عربي أفان عربي فاتمة أفان عربي قالوا كوبا تيو بافتي لفظي الآن بافتي معنا إنسان بيكما قالوا ولدتي معنا إنسان وين بيكما نجر شجة نما فلت ولا نما متان فلت مدائن قرنية قصة قرن التي توجد في اليمن شجة قرنية ملحة بحر يجوز وكده بشانيتي بحرة قفطاني مو معنى إنسان بيكم قاموسة لغة عربي هندك يسبر بادري دبا علماء الإسلام سبحان الله رسول ربي صلى الله عليه وسلم دعايتنا لني فيدا مجرد علماء نقرين كان في نما جتشي قرآن ربي تانا حديث رسول ربي دعائي رسول ربي رفتتانا أذكار ذكر ما يمكن دعائي في نم نجرو تمعنا نسيبه كمتو تن أكيدا سليمة قلقلونا ولقل تتانان نما رؤيا قلو ركونكم تقفى كتقراتو نمتجسن إسرت تقرأو بشاني في زيتي درة إرّا يو إسرت تقرأ أنا ويا أو مسار اسمه بيتاني اسمه بيتاني اسمه قرأت ويا ولا معي إنه ما سندر ولا معني مال جدا إرّا في لما الرقية كنمني نما قلو جالا كأبان وفي قلو جالا جدا إساتو إرّا وفي ركعة إساتو إرّا وفي إخلاصك أب إساتو إرّا وفي يك أنسل يكين ما كل ما ونكون نتأجد إيه كيس سأت أمانو كدان دو أبما أين يتوقع كيانا كجيل التمي سري مما كسريد كنافو الرفلام الرقية كأبان وفي قلونا قاف قريم مو سبب لكم نكون سجروف أكتين قراني كسلو قجرة جنة تعبودا أكتين فتو قرأو قراتي من أماتون دندي قاف كنا نمسك قرأو نمتي قرأني تفول للرسول ربي ثبت جدا رسول ربي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس صحيح كيست رسولي قرأ له فيما بشان كيست قرأني في فصب عليه بشان سنرتك أنك الرسول صلى الله عليه وسلم كناف قرأ في كيست يودي بيسي نما سهري دلقو في نما سهري دلقو في وسوقا في كيت سيندر بشان الرانك ودمو بشان أباسو الرفلة تمام بشان الرانك ودك رسول ربي رادو فيرك قدت الرهدو قرو نمني بشان أباسو اللي نتنفني وين لو قنجرو قرو بشان قام قوتو تريكاتو رسول ربي فصب عليه كبدال كسهري اللي رسول ربي راك سبته عين راك كرسول ربي راك أحاديثني كبرا أنت كنك ورسول دوبرا سنو دوبرا متى كنا دوبا كنا أنت كنك الرسول صلى الله عليه وسلم كورب دا فدورة تلفنا يجوزن قرأ في كتير ديبه لما تكو فالفلا تأو
yookiin nama qoricha aadaa dalagu ta'u garaagarummaa isaa akkamitti beekaadha. Bakki tun nama hedduu dhibde. Nama hedduutu qaama isaatiin dhaqee qaamni isaa fayyee aqiidaa fi toohida isaa dhukkubsee gale. Qaama hin fayya aqiidaan isaa dhukkubsattee galte. Aqiidaa isaa achitti gurguree shayxaanaa fi nama adda wallaalee warra toohidaatiif warra shirkii adda wallaalee mana dawaa jennaan ori'ee mallaqatti gannaqee nama warra falfala hojjetuu fi warra kan adda wallaalee. Bakka kana hedduu of eeggannoo barbaachisa. Kanarratti ulamaa'ni yoo ijji kee ija waa argitu taate yoo gurri kee dhugatti gurra waa dhagahu taate nama falfala dalaguu fi nama dhugatti qorsa aadaa sirrii ta duraata shari'aan hayyamtu san dalaguu ijuma keetiin ulaalti addasii bahaa jedhan. Gurraan sagalee isaa waytuma dhageettu haasawa isaa laxnii kalimaa isaa keessatti waan ati beeytu jira. Kuni nama hundaan mul'atu nama gariitu beeka. أهل الفراسة إجا معنا ورا أهل الفراسة كربين وممت كنيفتو جل أكنا لا لا أن نمتشى كنا دين إشارة تنتول دي بلاث أنا هاسوفني نمتشى كنا وقانا تفكاتو إنما قالوا دندو جل كوني نما قري كفا ورا قري هو ورا وان كان قبنف باتري الككين ورا باتري سنين قبنه باتري كتني قبته دبلتها كني ناف تقفا نما دواد لقوا في فالفاز لقوا ولا تبيتو أكوب أول سنتين يو إني مكاها دكيتي سقافة نمني سوم فالفلار دوامتي لأنه وإني مكاها دكيتي في فياتي في دواسي كنا مديم ولدت في دوتوكنجر يو كرا سهري تيمالي ور سهري مكا أبادي سني وإني مكاها داقافة نف إجتيسن ولا معنى يتلفكاهن نمني أبرا ألاتون نبامتي ترى أبا براته ملانا شكسيسو متيجون وأنا مش شكسيسو أبا كيس شك هيجو سنتاني الرياكينا الرت يقيني هذا لا تو يقينا يبان يبتنا توكو كان لما فا شيطاني أبا ادعوهم لآبائهم هو أقسط إن الله المنما هذا وامنا أبا وما سنت ربي برت سري لا سنت حق أجل ربي شيطان نمو سير ربي جابسوان بربادوف مكا أبادي سي مكا هداتي وامو تتطل قبتين تقال قبتين لما فات دورا كافني وانني مكا هدافي لطوف سيستم وري سيهري اتفايدة مجرى سيهري توقو دلقوف أكما تبيتو قام إلما نما كان كيسا إلما انتوتا أفرط جرى أنا أصير واني لهم العناصر الأربعة بشان بيه بالدافي كلينس نمني البنما كلين سلة بشان اللي في كيسا قبا بيجي اللي في كيسا قبا بيجي كلين ستنا جم أما وتوي كلين سبري ده تو كيس بات ما جمد كام كيت أرجعتي بك وام برباد كلين ما لي جمد نمني تكلين ستم لما فا بشاية أو يأرجنم ما جمد يبدأ ويتأرجو نمني مالف اتتولي اتسك أي بدأ الرقم ما تبدأ الرقم بيجي قارين لفا ببريدة ويتأرجو رقم مالي في أنا أصير كانت وسكين سجرة نمني يكون وان كانت ولدتك أباميتي نما تأجل أن وري دبتو جرا وري فالفل هجته إجتي وانت كنا برباد كرا كمين أرجتمو كران أبا كرا فجو إسان أوف يو أبان إسانتهين أبان إسانتهين ديجا أفران كان أرجتو في سيستم أفران كان أرجتو في توفتا أفران كان أرجتو في هركافة قاعدة كناف هذا كلتي كرا جبابت هذا كرا هذا كرا هذا كيسان مكا كيتي في مكا هذا تيتي والبرا بريسان مكا هذا كيتي مكا هذا كيسي في مكا هذا كي والبرا بريسان ويتبريسان كان مو قبي الدبا باسن مددتي إيه قبي كان سيستم تنجيم وانجد موجنا وان الرقودني الإساني دبلاني سيستم كيسان اتباسني كيستي الفورمولا في 6 في دمن قبينتون الإسا دبلا سيستم قبيت الكباساف قبين سن يوكا ناري تا ناري تون إبدا يوكي ترابي تا بيتا كون سيستم الكواكب دقدمي سديت منا دقدمي سديت كوان هوا دا والقبط كواكب يري أرجي فين ولا المت كواكب جدانيني ناري يوباسي سهرين
siif dalagamu ibidda keessatti aarfamuu qaba. Yookaan walitti hin galu maaliif qaama haadhaa fi qaama keetirratti inni ol aanaan ibidda. Foormulaa san keessaa wanni bahe. Baay'inaan ibiddatti haajamuu ibidda jaalatu baay'iftaati tarii waa dhoo. Dhugaa sana immoo ka argatu foormulaa san keessa. Foormulaa lamaan san akka tolin laaqan sun ilma al-xuruufi wal asraar asraarul xuruufi waan jedhamu jira achitti qubeelee. Jarratu barata kana. Jarratu barata kun qubee min culuumi shar ilmi sharrii kara shari'aan dhogguu keessaa baratuun isaa dhoggaadha shari'atti. Gaafa naarii argatan ibidda san sihiriin kee ibidda darbamuu qaba. Ibiddi gubee cincahee yookiin sitti aarfama. Sihiriin silaafuu karaa hedduun godhama sihirii aarfamu jira. Mashmuum, mashruub, ma'kuul, madfuun, marshuush, mu'allaq sadarkaa gara 8 qaba. Kun martuu gosa. Sihiriin hundi biyya keessatti dhawwaalama. Sihirii akka ibiddaatti aarfamu jira. Sihirii nyaatamu jira kan nyaachisan. Kunneen siistamaawitiif. Sihirii dibamu jira madhuun akka qibaatii dibataatti ka dibamu. Sihirii mu'allaqtu jira akka qilleensatti rarraafamu. Qilleensatti raabsamuu fi qilleensatti rarraafamu jira. Yoo naarii ta'e yookiin ibidda siistamoota isa walitti dabalanii maqaa keetii maqaa haadha keetii waliin dhahanii qubeessan keessaa yoo baasan ibidda jecha yoo argatan sihiriin kee ibidda. Yoo biyyee argatan biyyee keessa awwaalama. Biyyeen itti awwaalamu kun bakka adda addaa awwaalama. Tokkoffaa biyyee galaana jalaatti awwaalu yookiin qabrii keessatti awwaalu. Baay'inaan sihira al-maqaabirtu jira. Sihirii qabrii. Oddoo qabrii keessatti. Biyyeen qabrii keessattuu sharriidhaaf baay'ee nu gargaartidha ni amanu. Baay'inaan warri sihirii hedduun isaanii dhukatanii qabrii seenu. Naannoo qabrii kana fayyadaman. Yookaan immoo yoo carraa argatan nama du'e garaa baqaysanii garaa keessatti ka awwaalantu jira sihirii garii. Nama san keessatti awwaalanii. Nama du'e keessatti. Akka namni hin argan. Akka namni agarre. Akka namni abadan sihirii san argatee hin baafne. Argatee hin baafne. Qabrii keessatti nama du'e garaa baqaysanii qabrii fa'a cabsanii nama du'e keessatti awwaalanii bayan. Subhaanallah. Dhukatanii. Sihira al-maqaabir jedhama sihirii qabrii. Sihira al-maqaabirtu jira waliyaadu billah. Baay'inaan iddoo isaan argaman. Kanaaf biyyee keessatti ka awwaalamu jira. Ka biyya keessa awwaalamu kun biyya turaabii tan awwaalama. Kun kan mana fincaanii shintibeetii namni itti fayyadamu keessa darbanii achi keessa kaa'an. Warri siistama san ittiin balleessuu beeku maal dawaa nyaachisee yoo sihirii shintibeetii keessa darbame. Dawaa nyaachisee shintibeetii san irra gattaa achitti gubuuf. Siistama san illee warri fayyadamu jira. Yoo maa'ii ta'e baharatti darbama. Bishaanitti. Yookiin bishaanii makamee sii kennan. Siistamni kee bishaan yoo ta'e qaamni kee wal qabatu danda'u. Foormulaan sun akka wal qabatuuf jechuudha. Wal nyaatuuf. Wantichi wal nyaatuuf. Jechuun milkeessuuf jechuudha san. Aywa. Awwal yoo mana seenan maqaa haadha nama gaafachuudha jechuudha. Aywa. Qabxii kana maqaa haadhaa gaafataniif keessa seenne. Iccitii maqaa haadhaa gaafatanii fi dhiiga dhugaa ta mucaa san argatuu fi booda dhiiga haadhaatti wal bira makanii maqaa haadhaati maqaa mucaa walitti katabanii qubee tana waliin dhayanii keessaa qubee waan 28 waan jedhamu tokko jira kan jedhu fayyadaman keessaa baasanii wantoota afran biyyee yoo ta'e biyyee keessatti yoo bishaan keessatti yoo ibidda ta'e ibidda keessatti yoo qilleensa ta'e immoo dalaganii haayilaandii fa'aatti waan akka festaala jajjaba hincin fuudhanii xaxanii gaara keessa hidhan fakkeenya bosona fa'a fidan. Irrarraasan mukarra gararraasan. Wayita bosona bubbeen achii sochoosu namtichi mana keessaa maraata. Shayaaxiina bifa kana shayxaana wajjin hariiroo godhanii mana keessaa bifa kana nama maraacha. Waliyaadu billah. Subhaanallah. Kanaafi Rabbiin hadiisu. mana dawaa tokko dhayxee namni maqaa si gaafate taanaan maqaa haadha keetii maqaa haadha qofaa miti. Guyyaa itti dhalatte illee gaafatan. Guyyaa itti dhalatte guyyaa torban keessaa guyyaa tokko dhalatteeti. Wiixata yoo dhalatte wiixanni isaan biratti guyyaa gabbartii kawaakii bohii wal qaba. Fakkeenyaaf akka faranjiitti yoo fudhanne Sunday. Sunday jechuun guyyaa aduu. Guyyaa aduu jechuudha. Monday. Guyyaa ji'aatu. Guyyoota kunniin hundi sihiriidhaan wal hariiroo qaba. Guyyoota jarri guyyoota torban kana yookiin ji'oota 12 guyyaa itti kawaakibni tokko socho'u. Yookiin shayaaxiinni tokko gabbaramu. Guyyaa kanarratti galchanii siistama saniin sihiriin kee wal gala. Kudhama waan keessa deemanii haasaa oolanii miti. Kanaaf maqaa haadha keetii gaafannaan namni tokko mana dawaa seentee mana dawaa osoo hin ta'in sun mana dhukkubaati. Mana sihiriiti, mana falfalaati, mana toohinni kee aqiidaan kee itti cabu. Itti badu. Lammaffaa hawaasummaa isaanii keessaa warra sihirii dalagoon itti beeytu hedduminaan bakka ilmi namaa baay'inaan itti argamutti hin argaman. Salaata jamaa keessatti hin agartu. Hattan salaata irratti. Salaata jamaa agartu. Hawaasummaa uummataa keessatti hin hirmaatan. Baay'inaan harki isaan harka guddaa dhukatanii jiraatan. Bakka namni dhufan jechuudha.
Inni sadaffaa yoo mana isaanii ol seente wantoota gaybatti rarra'u si himan waan rabbi yoo hime malee yookiin karaa shayxaanaatiin himamu malee abbaan fedhe argachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf biyya irraa dhufte si hima. Kaleessa achi dhufaartaa isin jedha. Kanas dhukkubeemi. Iddoo kanas dhukkubeemi. Kaleessa nama wal lolleeti. Osoo wanta kan dubbatin. Osoo kan dubbanneeti. Kuni warra waan ilmii gaybatti rarra'u kun gayba abadan abbaan fedhe beekuu hin danda'u. Kanaafuu karaan kun karaa shayxaanaati. Waan nama ajaa'ibu tokko illee qabu irraa deebuu qabdaa jechuudha akkasii yoo kun shayxaana keetu shayxaana isaanitti hima. Shayxaanni illee gaybaa beekeetii miti bara. Ittuma himame. Jinni illee gaybaa hin beektu. Dhageettetu maali? Falammaa kharra tabayyanat iljinnu gaafa Suleymaan irreeffaa waggaa tokko guutuu. Gaafa san akka gaybaa hin beekne. Maa labisu fil adaabil muhiim. Gaybaa tokko hin beekan. Jinnii namticha saaxirticha falfala bira jiru santu jinnii kana dubbisa. Jinnii kee kas bira jiru qariina. Isatu odeeffannoo asii information kennaaf. Dhibee kana qaba amala kee guutuu beeka kun. Si waliin jira. Amma saahibni tokko saahiba tokko keerraa osoo sin dubbisin saahibuma keerraa namni waan fedhe odeeffachuu hin danda'u. Haakada. Wanni tokko waan addaa wayiin jiru waan addaa irraa ajaa'iban. Isaan gaybaa beekanii isaan rabbi irraa banee kashfii danda'anii roohaaniyoota isaan qabanii rabbiitu itti mul'isee ismallahi al-azamiin beekanii kanaafuu nama guddaadha jedha. Inni afraffaan wayitti dawaasii kennu fakkeenyaaf waan akka bineeldota keessaa ati qaltu siraa barbaadu jira. Re'ee gurraattii bifa kana lukkuu akkasii yoo siin jedhe gosa isii bifa isii si hime taanaan akkaatii qaliitiin dhiiga isii gadi naqii wayita dhiigni isii keessaa bahe mana onaa yookiin boolla wahiitti fageessii mana gandarraa bahii darbisin jedha. Re'ee maqalii baadhuutiin yookiin lukkuu qalii mana onaatti darbedha. Manni onaa akkuma Ibn Taymiyaan jedhe rahmatullah alayhi shayaaxiinni bakki isaan itti argaman baay'inaan boolla mana onaa iddoo namni hin argamne. Inni qurbaana jinnii dhiheessuufi. Qurbaana jinniiti. Qurbaana jinniiti. Jara gabbaraa jira. Namni tokko horii akkanaa bifa akkanaa qabu qali jennaan namni sun mana dawaa osoo hin taane mana sihiriiti mana falfalaa. Akkasi beeku. 5. Jahaffaan wayita dawaasii kennee baala haganaa nyaadhuu kana dhugii yeroo waan kana fayyadamtu namni tokko gurfa yookiin kutaa kifilii ati jirtutti namni tokko akkasitti ol hin seenne. Gaaddidduu jedha. Cufadhu. Gaaddidduu namaa jalaa gurii jedha. Manaallee gadi hin bahin aga sa'aatii kanaa namni tokko akkasitti ol hin seenne mana cufadhu taa'isi. Istihdaar yeroo jinniin akka dhuftu barbaadeetti dawaasii haa gootuuf jinnii. Kunis warra dawaa osoo hin taane warra dhukkubaati warra falfalaati. Inni biraa tajaajilli isaanii yanqaxicu fi shahri Ramadaan khaasatan fi ashri al-awaakir. Baatii Ramadaanaa hojii dhaaban. لأن الجنة جني رمضان كيسن هيدم كنافو هدو ور من دواء رمضان كيس شوف ترى نمني قرين كما دواء وقادا لقو إبادات أفتشوفون دندا أقوزو مرتسون دندي قروا كيستو 10 الأواخر أما اللي 10 ذي الحجة لأنه ويا إبليس أكرفته ويا شيطان كان قده ويا رفات الرسول ربي صلى الله عليه وسلم رمضان كيس اللي تصفد الشياطين وبردة الجن وتلقى في البحر إليه رسول هدأماني سنسلاتا متجبيين جني شيطاني هدأماني بحر الدرب موجب تياجل لسانين هرأتا كان فوري فالفلد لو ولا تبيتون هدو تياجل لساني في شهر رمضان بات رمضان كي صار كاجتا لأنه وجدتون نجرا وري هرير وجين كبو لسان خدمون جو حشمان هني الأمان وانت إيش يعني هدأمان إني برا نمني فالفلد لو ولا تبيتون أملوت إساء ويتتول سنت yoo fakkeenyaaf ati ofit beeyta salaata jabeesta dhikrii baay'ifta wayitatti ol seente dhikrii baay'isuu kee yookiin atal kursii qaraatee fa'a fakkeenyaaf itti ol seente abadan du'ee bada malee mana san hin teettu baheedhaan ati ummatuma keessa ati bahii deemsin jedha. Narra gabbeessin jedha. Qaxxita ifaan ifatti beekuu barbaadde. Qaraatee dhikrii baay'iftee atal kursii qaraatee itti seente taanaan sin dhiisu yookiin sobee guyyaa biroo nuti deebi'aa isin jedhee si ari'a. Abadan si wajjin hojjetu. Wani ni si kennu jira. Ammas nama wayita dawaasii godhu harkarratti yookiin waraqarratti jechoota hiikni isaa hin beekamu yookiin qubee takka takkaan faa qaaf jiim waan akkasiisan katabee harkarratti katabe taanaan yookiin waraqaa wahirratti katabee isii tana dhiqiitiin yookiin immoo dhiqii dhugi
dhiqii bishaaniin affeelii dhugisin jedha qubee sii katabee qubeelee wayii. Waan asirra jiru asirraa qubee maana tokko yookiin kalallee kan asuma rakkeetti deemta. Bulii 15 asirra tursiisin jedha yookiin bulii 20 yookiin guyyaa wayii asirra tursiisin jedha. Hurufa muqaxxa'aa asirra sii kataba. Hurufa muqaxxa'aa kana jechoota ittiin jarrin beekan koodii shayxaan ittiin gabbaran akka fakkeenya al-khaxxu wal-ramlu akka dhibee ilmi isaan fayyadaman keessaa tokko ilmi al-khaxxu wal-ramlu jedhamu jira. Lafuma kana biyyee lafa awwaara qabdu lafa laaftuu dhufanii qubaan taraaran sarara 7 godhanii tolchanii fixan gubbaratti waa dalaganii boodarra haqoo eegalan haqaa dhufanii yoo lama hafeef milkaa'an sararri lama hafeef sistema kana jarri amma koodii ofiin shayxaana wajjin wal dubbisan qaban. Waliyaadu billah. Qubeeleen kataban kunis dhiqii miicii uffata kana dhiqiitiin miicii yookiin dhugii yoo sin jedhan yookiin waraqaa irratti kataban kana galiini ibidda kaahii aarfadhu akka hixaanaatti akka sandaliitti aarfadhu yoo sin jedhan namni sun nama seeniiti. Naaf alfala hojjetu. Qoricha ho'itu hin jiru. Qoricha ho'itu hin jiru. Qoricha ho'itu. Inni biraa mallattoolee biroo kan itti seentu argitu jira. Sochii isaarra fakkeenyaaf waan ati ma'anaa isaan beeyni wahii gunguma sagalee. Kuma tokko dhageettu hin gunguma. Hin gunguma. Fakkeenyaaf gariin fa'aa girdoo keessa taa'an magaalaa keessa namatti mul'atan. Girdoo keessa taa'anii achi keessaa nama dubbisan. Hagi inni dubbatoota asuma teettaati. Dubbachuu hin dandeettu ol seentee califtee teessaa isaantu dubbata. Yoo ta'uu fi dabe yoo jinniin dhufuu fi didee deebi'aa jedhan. Isaan girdoo keessa taa'an dubbatan isaan mul'atan. Sayyidin jechuudha. Nama biraatu godhana gizee biraa deebi'aa jedha. Deebi'aa gizee biraa yeroo biraan deebi'aa jedha. Yoo jinniin dida gaafa didu jira. Wantoonni shartiin ulaagaa walii kaa'an 11 reef dubbisan keessaa tokko shayxaanni yoo haga fedhi waadaa diige. Sa'aatii inni barbaadutti yoo dhufuu dhabe. Tokko ba'aaruun qabdu jedhee waadaa san waliigaltee godhan keessaa tokko san. Ammas osoo inni bira taa'ee odeeffannoo kennaaf jiru adhaanni baanaan gatanii biraa kutan. Subhaanallah. Rasuula rabbiitu himan kaawwite shayxaanni adhaanni bahu. Shayxaanni kaafuur irraa bahu gulfaa kutan jedhe rasuulli. Kanaafuu baay'inaa warri sihrii dalagu naannoo masjidaan qubatan. Hin fagaatan. Fagaatanii xarafa daangaa magaalaa qubatan baay'inaan. Hedduminaan daangaa magaalaa ta'an iddoo azaan itti hin argamne. Iddoo baay'inaan sheekonni ulamaa'ni darasaan warri quraana rabbiitiin socho'u warri adkaara rabbiitiin socho'u ittiin argamne kan baay'inaan fagaatanii ta'an. Rabbi nu haa tiksu. Kanaaf mallattoolee amma kakaafne kanaa fi mallattoolee hedduutu jira. Waan yeroo bal'isanii haasa'uu danda'anii miti yeroo ammaatti gariin fa'a warra sodaa rabbii qabu fakkaatanii nama quraana rabbiitiin socho'u fakkaatanii du'a malayyuunatti ol hin seeninaa fa'a jedhan. Warra diraamaa dalagu jira akka biraankii. Yoo rabbitti amantan namni du'a hin qabne mana kana hin taa'ina. Yookiin quraana fa'a qara'a. Quraana fa'a. Akka reefsi hime quraana ayatal kursii fa'a fakkeenya wal fuudhee qara'ee jidduudhaan jechoo keessa maka. Kuni hundi waan jiru warri waan kana dalagu ni beeka warri yoo sagantaa kana tarii dhageeffatan ni beekan jechuudha. Ayyee maashaallah. Kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast sagantaan akkuma itti fufeetti jira. Akkamitti wayii dadhabne martu warri dhageeffatus isinis anus hin dadhabnu. Ayyee sagantaan akkuma itti fufeetti jira inshaallah wantoota barbaachisu wantoota sihiriidhaan wal qabatu waan barachuu qabdan waan beekuu qabdan ustaas isinii maranii nu martuu walumaan irraa barataa jirra. Gaaffiin itti aanu tooftaawwan yookaan ammoo karaawwan sihirii namatti godhaman kana ofirraa ittisuu danda'an karaa sirrii ta'e isinirraa dhageeffachuu barbaadna. Wanni namatti godhamuu fi wanni namatti yaadamu waa hedduu akkasiin amma kaasaa turtan kanatti Rabbiin irraa nu haa tiisu mee tooftaawwan yookaan ammoo karaawwan sirrii ta'e. Dura dursoo akkuma rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ma anzala Allahu daa'an illa anzala lahu shifaa'an. Rabbiin dhibee tokko buusee hin dhiifne dawaa waan san balleessu jala buusu malee alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Ka beeke ka argate ka dhabe rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam. Dhibeen hadiisa birootitti dhibeen tokko ka dawaa hin qabne hin jiru illa al-haram dulluma malee jedha rasuulli. Dullumni dhibeedha. Garuu dhibee dawaa hin qabne. Gara dargaggummaa deemuu hin danda'u. Yoo rabbi mu'jizaa wahii yookiin karaamaa wahii argamsiisee malee dawaan duniyaa tanarraa tarii fuula walitti dhodhommoqe
shuntuure kana waan diriirsu jiraachuu danda'a qibaatiin garuu dullumni tafuulaa qofaa miti lafeen dadhabuudha mallattoolee dullumaa qaamaan dadhabuudha mallattoolee dullumaa baay'inaan hirriba xiqqaachuu nyaata caala waan dhugan heddummeessuu mallattoolee ammas dallansuu heddummeessuu wayita namni gara dullumaa deemu ammas seenaawwan duraan dabre haasa'uu jaalachuu nama waa shakkuu heddummeessuu mallattoolee dullumaati warri ulamaa qorattoonni lafa namni hedduun wayi keessa lomoo eegalee namni wayi keessa xuuf argee rifataa namni hedduun yoo waa shakka waa wayii waan akkasitti yeroo 4-5-6 deebise mallattoolee nam tokko dullumni isa eegaluu mannaara akiraa seenuu isaa akeekaa ammas arrii namarraan bahuudha ammas mallattoolee dullumaa keessaa arriin hundiree arrii umriitu jira arrii aariitu jira arrii dhaalmaatu jira kamaatirraa dhaalantu jira arriin hundi arrii sanii miti arrii yennaan jirbiitu mataa keessaan si fayyadeen tokko arrii waan jirbii mataa keessaan biqile kanaaf rasuulli alayhi salaatu wassalaam mallattoo dhibeeleen kamuu kadawaa hin qabne hin jiru illa alharam dulluma malee hadiisi biroo keessatti immoo dullumaa fi du'a malee jedhan rasuulli sallallahu alayhi wasallam kanaaf sihiriin yoo nama qabe karaan ittiin ofirraa baasan wanti gurguddaan cuunfatti yoo dubbanne nama afuri. Tokkoffaan addaa'ul ilaahi. Dawaa ilaahi ka rabbiin dachee tanatti nu buusee wahuwa al-Qur'aan. Wanni Qur'aana qabu jiru. Wanni Qur'aanni hin diine, wanni Qur'aanni hin buqqifne, wanni Qur'aanni hin fayyifne hin jiru. Garuu akka Ibnul Qayyim jedhe kitaaba isaa Al-Waabil As-Sayyib keessatti Qur'aanni adkaarri albeedha jedhe albee qara qabdu yaqiinni kee yookiin imaanni kee immoo akka irree keetiiti jedhe albeen hanga feete yoo qara qabaatte irreen ta'e laafaa yoo taate murtu albeen qaran dhabnee irreetu humna dhabe kanaafuu qur'aanni qara qaba hadiisni rasuula rabbii qara qaba imaanaa fi ikhlaasaa fi yaqiina keetu dadhabbii qaba ويذكر سينا طريفات كجرة إمام أحمد بن حنبل قافتكو قدامة ثم مأمون نفكاتا مسرا إساك يسا أنت لا تكت جنين قامك يساي أتشي إمام أحمد الترغن محمد أتشوا كوبي إرغن جلن كوبي أوفي إيه وفين دفني كوبي تنام فودا داياني يدي من باتي إذن ربيتي فودا ني كوبي ويتو الإنسان جنين بهم ليل مالي أحمد بن حنبل دفني كوبي أحمد بن باتا جنان لأنه خاف الله فخافه كل شيء لأنه أطاع الله فأطاعه كل شيء إساتو رب تولجد إيه وأنهم إساتولجد تجد أحمد بن حنبل جنج والله يدي لو أمرنا أن نخرج من العراق لخرجنا وصو أحمد عراق إن قد إيسا قدانا ننجده متجنين قوتون وجدت إمام أحمد في قدانا نجده سبحان الله جنج جوان كي سابقوت حديث القدس إن كيسة ربي يو قبلتش أنا تأي أنا توان هند إساتا حركة نتين قبض وتأميلا نتين ديم وتأرب نتين هاسا وتأجل ربي ما تكاسينو هاتاسيس من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب نمكيتك يا ربي نما نابولتك لولو مكيا ولبنا لولو كيا فكيسا ولبنا مجد ربي نمكيتك لأنه موتما أنو كابينة في رسليفتي كابينة يسيتي وتأتي مقابل ليسيتي واقوت نمكيتك فقد آذنته بالحرب وران الرتبان مرتسجل يا رب إمام الشافعي وانجدا يو لمعني ولي رب تئن إنه ولي رب تئن كناف إمام أحمد كوبي إرجو فانجنيتك السبع كن كنا ربيتي أباه إلى ربك كن نمك أدسوا في نمك قدسوا وكين إمام أحمد يناقص هذا الكوام برو تجسوا في ميتي جرار اللي الحمد لله قبل أمتك كسي ولا كسي قبل نهار اللي ورا إسانين أزامني ربي ميك أتم له اتفاهمتها نما لا ما صدق قبل قالني كربي كيس ربي هترسيسو إرجع أحمد بن حنبل دنيا رادمي نمني وهيلي أكسو ولا جدي كوبي إرجع جدا جني ويد إرجنان كوبي فلاني ولا إنسانا نلا عليه نمتج جنين كيسر كلفة كوبي ميتزو إنه زاتان فين باند كوبي ميتي وصو إنك آمانس رفيسيني ما نكان باند لأنه دبين جتشو تجتو ميتي وان قرأتو أكادتي قرأتو كيسا كيكنا إرساني كناف دوان سحري جابسو تقفان أولي آكر قرآن في ذكري نبي محمد حديث صحيحا افتي أولين جرو قرو آيان نكوني آيات بكتك أجيلو تأوقب
آيات هندامة قرات وننزل من القرآن مني علماء تبعيضيات يعني علماء قرين جنسيات مني من القرآن قرآن كنرى آيات دواء إسنيتات اللي بوفني جرا علماء قرين مني تبعيضيات تفسرني آيات سحر التقرأ مجرى كجن التقرأ مجرى كهزد التقرأ مجرى آيات هندامة كتكت قراتو كناف آيات الديبفتي تان يرو هدورة الديبتو جرا تيرو تكقرا تجرا كوني ورا مطنو دندتي وان كنا قبو جرا جراتو بيك بك اساتي وان قجيلين وني كم بك فكين يا سيفي بالله ولا كان دويت مرمو يوم فونين مرتمر فوني يوم كنافو باللوفني بك اتي مروني قبدو فونيني مالي دكان بالله مرن توكو دوان سهري جبسو فلفل جبسو كوان كمو جبسو قرآن ربيتي لما فان الاستفراغ سهري كان باسون كراشنين كراش كيسا دواء نعجسني دواء سهري بلسو تجر وهذا ما قرر به ابن القيم زاد المعادي في الطب النبوي كيسا كسم علماء الددال فكاهني جلاني دوان كلون كان شركي في وانا ضد مكنه وحاسابه في كيسان قبني دوام بالي كيميكال ربي اومي سحر رتدي باك قبو سحر اكباسو علمان لفكاهني جران اندندا سان كيسا توكو كرا ديغاتين باسو سونيمو حجامه جون كوبچو كوبا نما دندتي كوبا بيكو بك سحرين إرتا وبك أكت ديغا سنباسو دندو بيكو جرا يوس كرا سريتين نمني إجتي كوبا بيكو باس ديغا سرّا سهرين نبايا إذن ربيتي لما فان كرا الاستيقاء حق إسيسو يوكين الإسهال كرا تيسيسوتي يوكين كرا دفك إسيسو يوكين كرا حفوراتينيس حفورة فانيتي كناف كراوتا شنان كنان إن بهاجر أنو لمعنى إسلاما كن دواء هيما ماركا شريعان هيما كران صدفان الكشف سهري سن بكسا أرغتشو بكين التأوالا رسول ربي بكسا أرغتا صلى الله عليه وسلم سهري ساني قول أمي بكسا أرغتا رسول دعا ربه ثم دعا عائشة ربي كدتني ربي بكتي يا عائشة وايرو هدو ربك يد الديبسي كدسر ربي نقرسي سيبيتا دقي سيجد أي رسول إيلا سهري وكين فالفل نبي محمد قول أمي أرغتا رسول إرغاني صحابة بأساني جدا سهرين كرا سريتين كرا سهرين تنبهودا أكي ابن باز رحمة الله عليه لما كانت تقفى كرما ربي كرأتي منام الرب سيكرسيسو يوكي ملتو وهي سيكرسيسي ربي إدو شكيتو وهي دايت إقوتو يوك أتي وانسان أرقيتي بشايا أتي دربيتي يوكي نيقوبت يوكي جيجرت إرتي كراتي وان هيد أمي تأي هيكا هندساتو هيكا إرتي كرا هيد مبدا كرام برومو جنين نما كيسا فكين نما برو كيسا دبتة سهري تقول أما إدو أكانات يو كجد متاتي يو لغاتي وصو جنيتش سون كيسان بهنجرن الشيخ عبد السلام وحيد كتاب إساء السارم والبتار كيسا تفكروا كتاب شرور وشيطانات بدد رد بريسن كتاب غير صديق بني الشيخ عبد السلام وحيد إنسان مصري يو وصو جنيتش سون نمتش سان كيسا يو كنا مسان كيسان بهن إبالو سهري قول إجرا إدو أكاسي جرتي يو جدي وصو إني إسان باسين دقاني يو باتي كنت فكينيا كجيبو دندس وصو سن باسين دقاني يو لا يو ارغامي سيري باسوني دندا بكرا كان كرا ربي ارغچو دندا كناف علماء الاسلام اگر مت يو غبابسني غهادا متدوري رقيا بلبلا دوا غدودا يو نمني نما اوغما قبو مطنو قبوته نما قيدان اسا سري تؤتاي يوكين نما جيرينيا وفي جيروف نمرت براتو جرا من دوابني جيرينيا في جيروف ملقتين سسابوف نما موطنو كانان قمني كقران ربي سرنا ننتولچني كاقيدا اسا سرنا ننتولين كان اكتي قراني في سيستم اتين قراني بين اذكار سنة رسول ربهم بين كاملوت جني املوت بودا املوت سحرهم بين بلبل بنتيتاو تقفا اتق الله جنان أمتا الرد وانبرتني متي ملقني كراكا أن أرغتا نمت ياهفو إبدا نمتا إلما ما صبوت جرا أديمسا كيسا ديمين من كنا كون وان إلمين كابنيف سهري كيسا بو نسان أولو نمني بلبل كنا بني
Kanaafuu uummata warra waan kana hojjetu tokkoffaa aqiidaa keessan sirreeffadhaa. Yoo dhugatti kafalfala hojjetaa jirtan ta'e maqaa dawaatiin maqaa qorsa hojjetuutiin ilma namarraa mallaqa walitti qabaa jirtan ta'e guyyaa tokko rabbi isin salphisaa. Tuubuu ila Allah toobadha. Gama rabbi deebi'aa. Hatta ulamaan islaamaa nama sihrii dalagu toobaan irraa qeebalamuun irratti wal dhabanii والربي جرا لا يستتاب يقتل. علماء أبو حنيفة إمام مالك إمام أحمد نمن سهري دلقون أجيف ميدان إلا الشافعي إمام الشافعي قفته يو سهرين سني سهري كفرين تئن سهري كفري تجرا سهري معصيات تجرا سهرين دواء سهري معصياتي تمكن دواء لان قصة ولد مكاني دلقان تدواء سهري كفري تمت لأنها شيطان على كان قبضه للتريرو يجوت كفري دبته وان حراما قبضو قرو يو سنم ما نو كان أجيف تات نمن نم أجيسه أجيف مال إمام الشافعي بفكان تفصيله قدني الدباسا مالي إيمان سدن أجيف اتفقوا على قتله عمر بن الخطاب أجيسه حفصا أجيفته نم سهري دلقوتشو كان في وان يكون حتى توبة يوران قبلو وجين إساء يقتل ردا أو حدا نم سهري دلقي كمو نكفرا نم نكفريو يقتل كون مو حدا ردي فك أجيفهم يو أمو كسلة توباته سهري إساء يو كنم أجيسوته يقتلوا حدا حدي إرنا كفلو نم أجيسن أجيفهم كان في لمان إسلام كسلة فكار ما شاء الله واي سحريتي والقبتي اتفايدم من قرچاتين اكسمو مو كرا اتفايدم قبنو كرا سريته اس كانو كيتني جرتني قودمي ساولين اكاتا ترتيبتين فايدم قبنو جچودا مي يروباي جنين اكنما كيس حاسويتو عين الناس اكنما كيس حاسو نوني مرتو بيك كاسوسيس جرا كبرتا سيس جرا نمن هدون بيكا ام بيكا وان كنرا غرو سحرين هو نما كيس حاسا وان جدرتي نما هدوف غافيدا جنيتو نما كيس حاسا يوكان امو ija namaattu nama keessa haasaa malee sihiriin nama keessa haasaa waan jedhu namni baay'een kaasa mee waan kana qabxii dhumaatii illee ta'uu danda'a achi booda goola buudhaaf deemna waan ta'eef dura dursa waan nama galuu qabu sihirii jechuun harki guddaa maali hariiroo jinniiti nam tokko ita sihirii nam tokko godhu waa sadiitu wal gaha as-saaxir was-sixru wa khaadimu sixr nama falfala hojjetu falfala hojjetamu san waan xaxamu ta'e waan hidhamu ta'e dhugamu nyaatamu ta'e waan balbala namaa jalatti waan darbamu ta'e marshuush sihral marshuush ta'e waan godhamu san falfalticha falfala khaadimu sihri tajaajila yookiin khaadima falfalticha wa huwa aljin jinniidhaan nama tokko jinni sihriinti godhamu dawaan sun asitti waa lama fakkeenya tarii gara nyaachifama إنه بافهمتها وري قرين فنما دواء نما سيرين سا قرن ياتشفمه ويت القرآن التقرأ ويقالن قران بكوكا ملتو سا دواء سحر المأكول مشروب كنيا تميج ملتو ليسا قران بكوكو يقالا ويتما تي قرآن أما السحر المشروب بافهمه أسيت وركتا ويت القرآن قران ويقال نما أكحكسودي ملتو لي كان توكو وري وان كان هردو بريس نجرا كنافو نم توكو تسيرين تقدم وان سدان كانتو ولت ترى فلفلتش فلفل دواء وان غور مسني وان تطمتي وان بلبلو متي وان عرفمو يمكن يبدت نقامي دارات ويا ببير كان جرت وداني ببير افرسن سيري وان قبيسن سن سير الهواء سير الهواء كجدن سن إسلام صدفان نمتج جنيتشا سهري سنقابين نمتج برتا وجنيتشا تبرت جرا يرو جني سهري نمك حسابه مالتو بابا جني مثلا تبهاج جني سنتو أشي بقتا جني شبقتا كنافو نمرها سهول وانجرتو ناسا سهري لين سهري لين جني لين نمرها ناسا بدال لين نمرها نهاسا كون مو سيستم كمين أكجر هاسان أفان نمسني أكمت أكتا يكون علوم الغيب أكاتا إسان بين والله أعلم قروا أن أمتا كينيا ستي بيكو قمنو همو قمنو ومن كينيا هدو ورا جني جزي يرو جنين هاسوفتو هاسو جني قوتون دبان دبا فرطانا دوغا مجي فرطانا تكون دوغا مربودا تقفى نمني جني تقرأو شيكة ايه يوكي درسا وهي تهي قرأو مبلا إجتي جرينيا قوتو نما مانا كان جيرو قوتو باسي هاسوف سيسون دوغا مقرأ شريط إجتي نما نمني باسون شريعة الأوركان لما فا جنين كون كجبو دندا ebalutu ganda ebaluti abbeera yookiin eessuma yookiin adaadaa habooteetu itti godhe jedhee
bahee kuta jinni ganama uummanni faasii guratee olii yaa obboleessu. ولي Daraa ol godha uummanni inni bahee kute uummata jidduutti liyuuqi'a baynakum adaawaa isin keessatti bagdaa jibbaansa isin jidduutti facaasuudha hojiin shayxaanaadha rabbi duraanu. Osoo duraa nama rabbitti amanu ta'e jinnichi kun qaama namaa seenee nama dararu. Ilma namaa dararu jinni mu'mintoota mata duree kanarraa نما ندر tokko quban qaban ibaadaa rabbi ofii uffateen jireenya ofii uffatudha. Jinnoonni kunniin ka qaama namaa seenan jinnoota durriiyyeedha. Warra rahmata namaa hin qabne. Kanaafuu kijibuu danda'an. Ebalu godhee sihirii achitti itti godhanii abbeeraa keetu si godhee eessuma keetu si godhee haasawa jinnii dhugoomsee uummanni keenya gabbahee ganama wal falaxee kun mana murtii wal dhaabu jiruun gaafsanirraa cittee firummaan gaafsanirraa kun haasawa namni yoo beekumsa hin qabaanne namni yoo rabbitti hin amanin yoo beekumsaan hoogganamne dhukkuba kana dhoqqee tana tole gadi oofa kun hojiinni kana tole gadi afarsa yoo aqiidaa namaan tole. Kanaaf wantoota waan dogongoraa kanarraa namni keenya fagaachuu qaba jennee asumatti dhaamsa. Hayya qabxiiwwan sihirratti barbaachisu hedduu kaasnee jirra. Bal'inaan keessa deemtanii isinis ibsitanii jirtanii haala gaariidhaan haala nama galuu danda'uun tartiiba isaa haala qabateen jechuudha. Mee qabxii kana keessatti qabxiin hin ka'in jettanii isin yaadda yoo jiraate wanni hafee yoo jiraate jidduu kana keessatti nuufis uummataafis qabxii dagatame yoo jiraate kaasaame. Qabxiin asirratti hafee hedduun jiraachuu danda'a. Sababni isaa beekumsa hunda harkaan qabnu, ogummaa isaa harkaan qabnu, balbala keenya ta'uu dhabuun mala. Balbala keenya kan ta'in seenuun mala. Kanaafuu keessattuu waa hafuu miti kama dubbanne keessattuu waa balleessuun oollu. Rabbiin nu haa tiksu waan balleessine jihaa sheexaanaa fi dadhabina onnee keenyaatirraa yoo ka tolchinu ta'e dandeetti rahmaan suni waan haasa'ame immoo haasawa miidiyaa haasawa oduu qofa ta'e hafuu miti kan uummanni itti fayyadamu. Ikhlaasa qabu kan uummata keessatti hafu rabbi haa taasisu. Qabxiin hin dubbatamin mata duree kanarratti mata dureen kun bal'aadha. Anwaa'ni gosti sihirii qabxii garaagarummaa tanjiimaa kahanaa sihirii qabxii kana bal'inaan silaa waan kaafamuu qabu ture. Inshaallah guyyaa biroo bal'inaan deebinaa garuu gadaa rasuulaa sihirii tokko ture. Kharzata taakiz jedhan hagarraa warri turkii itti fayyadama sihirii san. Sihirii warri lolaa itti fayyadamu jira. Sihira niim, sihira alxuruuf. Sihirii san nama godhanii kallattii nama harkaa garagalchuu. Fakkeenyaaf asii aggaaroo deemetti kaata. Garuu ati mooyyiletti of agarta. Sihirii warri durii waraana keessatti fayyadamaa turan. Sihira niim. Hatta intala takka aslamat. Qabiilaa gosa Shaam keessaa Hiira. Rasuula Rabbiitti amantee. فأرادت أن تهاجر مع بناتها إلى رسول الله. يقول لي سيت شمرة فلتين محمد قدانوف يا لي قوت. قندي سيمو قند سهريتي. أكيد تركابات الأبد. سهري ما رد لجن. سهر خرزة التأخيز كان رد لجن. أكيد اسم مدينة دي متبعة تبي يبرو كتو. اسم موان كان هم بيتي. اسم مو سيستم كان يوان بيكتوف سيستم التنجاب سنة بيتي. ما القوتي بعدما ركبت يابتة يقول لي سيو الجنة يتقباته. فردرها بوفته جول اللي قال الرا وفي اللي بوته فقلبت الركبة كورا قالا قوت تيجار قالت كورا قالا كجرنا كسلا جرا فولاجو جرا دوبا جرا قالته بفسنين سهري أكتج أبسم بيتي بفسنين أبسته كالتي مدينة قبته فأدركت رسول الله في المدينة صلى الله عليه وسلم محمد مدينة تلفت كناف وروني دري حاجة صدركا كالتي ورانا kallattii nama dhuunfaa jijjiiruu sadarkaa kana qabxiireef dhiibbaa sihirii namarraa hangahu keessatti kaasuu irraanfadheerraayi. Tana achitti immoo dhaamsa warra sihirii dalaguuf warra falfala dalaguu fi warra mana sihirii dhaqee falfal namarratti hojjetu dhaamuu barbaadu qaba. Tokkoffaa warri falfala hojjetu ni beekan jarri hojiin kun hojii kasaaraa fi duniyaa wal aakhira. Warra falfala hojjetee asin dura duniyaa akhiratti miti duniyaa gubbattuu kasaaranii beekan warri falfala hojjeta yoo kana dhagaan ta'e inqalaba as-sihru ala as-sahir jetti arabni tamammaaytu sihriin falfala irratti garagaleedhaan falfalli falfala irratti garagaleedhaan kama dalagu irratti yeroo hedduu warri falfala hojjetu akhira umrii isaaniitti gantummaa shayxaan isaanirratti hojjetu ilmaan isaanii dhumanii qabeenya isaanii qisaasahee barbadaa'ee dhibee fokkataan duniyaa irraa galan ni beekan jirri waan kana. Tokkoffaa akka har'a shayxaanni isinii dhagahee jinni wajjin hariiroo uumtanii ilma namaa irratti hojii fofokkataa dalagan kanaa miti. Guyyaa tokko guyyaa shayxaan isin ganu dhufa ittaqullaha wa tuubuu ilallah. Gaba rabbii keessanii deebi'aa qabla al-ghuruub
osoo aduun hin dhiine. Lammaffaa qabeenyi isii walitti qabdanii ilma namaa irraa nyaattan kun innamaa ta'kuluuna fi buxuunikum naara. Ibidda jahannam gara nyaataa jirtanii yoo toobattan immoo rabbiin toobaa keessan dhiqee balaa qulqullooftanii garaadhaan irraa murattanii yoo kaatan rabbi isin gargaara. Watuubuu ilallaahi jamiican ayyuhal yaa mu'mintoota cufti keessan gama rabbii keessanii deebi'a. Yaamicha rabbi isinii godhe har'uma duniyaa tana gubbatti godhaa. Awwaadha gama rabbii keessanii deebi'a. Akka har'a jinniin isinii ajajamtee abbaa feetan matarra yaabdanii nama hedduu jiru harkaa diidanii ooftan. Kanaa miti guyyaa tokko salphini dhufaa guddoon immoo ibidda jahannam akhiratti rabbiin quraana keessatti wattaba'u maa tatlu shayaxiinu alaa mulki Suleymaan وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إيجاد سكي ربي أمنس ما لهم من خلاق أمني هجيسا دلقوا آكرتك قودتك ملكائن الرا كبجرة ألفنتك آكرت أرقتني إبد جهنم تساني قبا هجر ربي قرآنك يسس سريحا كقرآن ربي سنبرتك آتو كهدين رسول ربي سنبرتك آتو كربي سنبرتي الربسم كربي الربستني شيطان جمجيس وجوتن ركوبا كان كيس ربي اللي قرقاري اسن هباسو اسن ديتو بدأ الآن ورا الفال وجتو لما فورا فالفل مرة وجتو ورا هسدي هنافان من سنديمي جرونا ما دبي نمني كن جروتي جراتان جرو رزقي تينياتان جرو أرضي تيتر ديمان جرو كلين سكيف هرجنان جرو جرو متى إسا جراتا جرا يوان فئته اللي مالو تهي نمني صدركا بلبل شيطانا دكيه وبوليس أكو في رتي فالفل حجتو جرونا ما ديجي ماتي والفجسيسي قرأ أكميتو ويتجولين أولا تيتي تأتسيري رد ليدي بلتي دبدي جرو دبدي من الرا ديجمي جرون الرا جيرمي ويتجري جرو فكتو سنكيس جراتو أتي قرأ أكميتو نجاهن رافيسي بولا تقفى حنجا فيتي قوتولي والرب إساني قود جرين دبن أتلي والرب سيقود دبدت يا والرفلفل أنا مرة حجتن ورمنا سهري قلتني يا دبرتي كيستو دبرتون ديرج على بكيكم بكي اتباع دبرتي هدوم منا كجارسنا حجتو يوتيكم جارسا والأبن قرمنا سهري قرمنا فلفلا في جني يواني توكو كجيلاني وان توكو بربادني دبن منا فلفلا دي مني نما اتين دماسا اتقوا الله يبدأ جهنم تجرى من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر على ما أنزل على محمد نمني نما واراغو واهيمو بردك ساهر أيوم تبا واراغو برا يودك لقو أمسي وان نبي محمد الرب اتي كفر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كفرت تانان أتي ورا جهنم كناف يا إلمو إسلاما يا أمة إسلاما بكا جرتنت وري فلفلنا مرة حجة شيفتن وري برمسا كيسانا ما كففتن وري قبا جرينيا كيسانا ما بافتن وري جالنا نما بلتي نما جدو سنتني بلتي ديدن عمرين دنيا تنتقودا هنگا فيتو جراتي غيان توكو قبريدا وان فيتر علم نما فيتي هوغوت ويا توكو قامني كيكون قري قبري سينو كين اولو دابدو سيريو كاسين دور هيس اتهيت جراتو تاي دكي راهيكي كويا ولا يثيق وثاقه أحد كويا هدا ربي هدا يبدأ جهنم يسدر بوان فوتاوف أكهر أرتالني فأكهر أمريكانني متدبين أكهر أبا في تسكالتي فراش رد بيفتي في ميلا لماني مقالا كيسو في الهديم تكلامتي ويا تقصل بني سلك أبطون أولو وف بيكي دمكي الربا قفلا شيطان فكتاسني وجه هريرو قوتي ما نسيهري أكس فكتو أدوي ربي برا ايتين نما مسلمة الردي نما إلما نما الرد سيري قوتي ربي كيسو دارو رزق انتي تيتما وصو إلما نما هند فتئي وصو الدنيا تنقوتو سيكنني هنگا كي قفا كيسانيات تدبرت مالي الدنيا وان نماتي مت هنگا كي قفا سو مقالا قدا كان كيساسيا إنم هنگا كي قفا نيات هنگا ربي سيكاهي قرشا يوكين فودا تقو أفان كاتوسان لكا أمير أميجر ربي بيرا وفانا قدر ركي تتفتو لكا أمير أميجر كلين ساقا جرات توغمك هرغانتو دقيقة في سكندي ميقا كجرات أميجر ربي براتي هرأ نما سكالتي چچابسيتي جرو نما بلسيتي إلمان نما بوچفتي نما جرينيا كيسا قد ديبسون سيفو ما هندبلو يوغا سيبوسي مالي ربي برا قبوتا إجا خلقي برا قبوتا وياك إياما إبدا جهنم بوتا اتقوا الله ورسيهرين مقوتني
falfalla matti hojjettanii jirtan akka hiitanitti akka itti irraa hiitan isintu beeka akka xaxxanii nama sakaaltanii akka itti irraa hiitanii qulqulleessan isintu beeka irraa hidhaa toobadha dhoysa yoo dalayde dhoysa maan toobadhu yoo dhoysaan hojjettillee akkuma rasuulli rabbi jedha namni dhoysaan ma'asiyaa dalage dhoysa manaa toobatu jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam kanaaf erga yoo dhoysaan akkin isin beeyne sihrii itti gootee jiraattillee dhoysa maan dhaqii irraa hiiki guyyaa itti duniyaa tanarraa dabartu hin beeytu akkasitti kanaafuu walumaa gala ummanni kafalfala dalagu ta'e kafalfalli itti dalagame ta'e akkasuma nama falfalli itti hojjetamee ciisu inni illee dhama'ee sheekaa fi ulamaa bira kan sabbarre jedhee bakka falfalaa dhaqee falfalaan hiika jedhee akka ofitti hin faalle aqiidaan isaa akka jalaan dhukkubsanne asumaan dhaamsa dabarsinaaf. Maashaallah jazakumullahu khairan dhaamsa bal'aanu dhaamtanii jirtanii sa'aatii isin waliin dabarsine guyyaa har'aa kana keessatti barnoota cimaa barnoota takka jireenya keenya keessatti nama biraa argatiin argannee jirra akkasuma immoo dhaamsi aakhira kanarratti nu dhaamames dhaamsa dhama qabu waan ta'eef hundi keessanuu dhaamsa kana fudhattanii waliin gahuu obboleessa keessaniin gahuun isinirra jiraata jira. Ustaazaan ammoo dhaamsa kana asitti dhuftanii stuudiyoo kanatti nu dhaamuu keessaniif nu waliin teettanii sagantaa kana nu waliin qopheessuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa irra deebi'ee rabbiin isin haa galatoomfatu isinii jedha. Isin ulfaadhaa jazaakumullah. Kanatti aansuudhaan wanni walii dhaamnu yoo jiraate sagantaawwan biroo inshaallah torbaan itti aanus qabannee dhufna. Ustaaza keenyaa waliinis yeroo itti aanutti sagantaa biraa waliin haga walitti deebinutti hundi keessaniyyuu wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. That podcast.